Maybe jaartii qabaachuu dandeessa. Jaalallis qabaachuu dandeessa. Singilillee jiraachuu dandeessa. Keessattuu haada dubartiin sitti gootee fi haada ijoolleen xiqqoon si daa'imman sitti goote jalaan baatu. Amma dhiironni keenya yeroo baay'ee dubartiidhaan kan itti dabayan bultiin diigdamtu yookaan ammoo jaalalli waadaa walii seenan fakuu walii seenan itti kagatan afaanuma isaanii arama diimaa kanaan. Nuti dubartoonni oma guyyaa jalqabaa sirraa eegale san hadda yoo akkaawuntii kan kee fuutee na kennite kun waan firiidhaa uummata kan qabattee akkaawuntii kan kee na kennite zalaalama akkaawuntii kan keessan eegaa jechuudha. Na biraa akka fudhattu barbaadu. Amma maal rakkoon dhiirota kennaa gaafa nama jaallatan iimeeliin tokko firaashiin tokko haasofni tokko akkitti bayan tokko akkitti galan tokko maqaan lubbuudha yookaan si maleedha. Ajaa'iba. Digalee bakka maal godha dhibba keessaa paarsentii 85 fuudhee isitti of kenna. Digalee dhibba keessaa paarsentii 85 akka dheebootanii lagan congisan jette Oromoon. Gaafa dheebuu san bahee jedhe ammoo namittiidhaa fi qaallitti jijjiira. Digalee namitti yookaan qaallitti ta'uuf namitti ta'uudhaan balaa inni qabuuf mashaqqaa inni qabu isumatu beekaa jechuudha. Jaartii kan jedhan maqaan isii Khadiijaa yoo ta'e guyyama duraa Khadiijaa. Digalee Faatumaa yoo ta'e guyyama duraa Faatumaa. Waan akkasiisan jaartii teessanii waliin yoo jiraattan wannummaan dhufu tokko isaa hin jiru. Rakkoon dhiirota kennaa fuutanii jechuudha. Gaafa goolii dhiitan fageessitanii dhiitanii gaatanii kuwaa siyyaa goolitti hin galle yaa dirree keessatti namni fuutanii dirree keessaa baaftan. Arsenaaluma jedhi ka. Akkasii gaari. Wallaan dhugaa isin hin jedhu. Amma fidanii jechuudha fidaniitti dhufaniitiin gastii namaa seenuu dhabu isii firiidamii dhogganii ofiillee firiidamii dhabu. Ofiillee firiidamii dhabdanii isiillee firiidamii dhoggina firiidamii walii kennaa. Isiillee firiidamii kennu ofiillee firiidamii gastii biroon seenin akkasin ta'in gastii biroon si arge kalaas gastii biroon seenu maal isii hatu wal hattanii garri isin dhaqan tokko hin jiru abbitti gantaa iluutu wal hattanii garri isin dhaqan tokko hin jiru ammoo yoo jala dhugaa wal biraa qabaattan wal hattanii garri wal biraa dhaqan hin jiru. Garmaan takka wal geessitan jechuudha. Isii dhokattee bakki takka seentee baatu hin jirtu. Akkasumas dhokattee illee bakki seentee baatu hin jirtu. Dhugama kan walii himaati dhugama bareedduu san walii himiti yoo si waliin jiraatan si waliin naa jiraattu si waliin hin jiraanne hireen tantee badhoodha. Haadha takkitti jala dubartii 9tu hiriira haa deemtu. Siigalee habiibi firiidamii of hin dhoogginaa siin jedhe. Dhugaa keeti kuni. Walaa dhugaa isin hin jedhe warri jaartii qabdan. Abidda firiidamii of hin dhoogginaa. Akkana leetan. Firiidamii badhisaa ofii kennaa. Wanni nam tokkoof jedhani mana maraa fi jedhani tokkocha yaamuuni hunda yaamu jedhani. Yaa. Dhugaa kan keeti amma wanni dhugaan jedhan sunu ta duriiti malee ta ammaa tuni guddoon lafarra hin jirtu. Keessattuu haala jireenya nama keenyaa yoo fudhannee jenne miidiyaan hawaasaa kun babal'achuun wal qabatee manni ijaaramu muraasa ta'us ka diigamu baay'eedha. Argaa jirra. Kana giddu galeessa ka godhate namni keenya waliin hubatu cal jedhee akkuma ati jette waan faayidaa muraasa qofa irratti rarra'anii haguma yeroo qofaaf waliin fiffiiguun kun hin jira. Sanarra waan darbeen ammoo namoonni gatii dhabee jira. So achirraa kaafillee miidiyaa kanaanillee reefu wal baruun kun keessa bulanii keessa turanii waa'ee isaa beekuu dhabuun kun jireenyi miidiyaa irra jiraataniif lafa irra jiraatan garaagarummaan isaa hoo maali waan jedhu kana wallaaluu dhabuun kun baay'ee nama kenna. Olii gadi oofa dhugaa dubbachuudhaaf qabachuuf illee yeroo dheeraa hagama. Laayifii adda wallaalee bar laayifii. So amma maal inni dhiirrillee maal jedha beektaa? Deemiitii nafaarsi. Jira Sumayyaa. Na jaalattu laalaa suuraa kiyya poostatii nafaarsi. Hagati na jaalattu laalaa.
Asirra fidee ani kabbadaa kiyya kan akkasii mudhi kutaa kiyya dudda kutaa kiyya maal kiyya akkasii yoo kiyya yoo siin jedhe kee lafarra yoo kabajaa siin qabne maal faayidaa qabu. Haadha tantee yoo kabajaa hin qabne abbaa keetii yoo kabajaa hin qabne zarii tanteeti kutaa keetii yoo kabajaa hin qabne yoo nama bultiif hin taane taate nama bakka biraa si kaa'ee bakka biraatti shaqqalatu yoo ta'e maal faayidaa qabamee miidiyaa irratti akkasii yoo kiyya maalii yoo kiyya jedhee si faarsuun maal faayidaa si qaba. Wanti faayidaa si galee miti. Amma dubartoonni takka yoo ati suuraa isii poosti goote yoo ati suuraa isii baadhatte ka itti amantutu jira jaalala akka amantutu jira jechuudha. Ati yoo onnee isii keessa hin jiraanne miidiyaa gubbatti isii poostatte maal faayidaa qaba? Gatiin inni qabu hin jiru. Gatiin inni qabu hin jiru jechuudha. Waan guddoon keessa namaa jiru maali kabajaa sii qabaachuu intalli takka gaafa si jaallatte tokkoffaa sii obsiti. Lammaffaa si aarsuu irra si yaadutti taayimii kenniti. Hanga si aarsitu irra si yaadutti taayimii kenniti. Kalammata ammoo gaafa si jaallatte haadha kan kee kabajiti. Abbaa kee kabajiti. Gosa kee kutaa kan kee kabajiti. Kutaan hundi isii soddaadha gaafa si jaallatte jechuudha. Yeroo baay'ee siif obsitii jechuudha. Dubartiin takka gaafa si jaallatte. Jecha fakkittiin ati dubbatte sii biratti sharafa qaba. Yoo ati hin sobinii jechuudha. Si galaa miti. Kan achirraa fi ammoo miidiyaa irra si fiddeedha. Maali yookiin abduu fi akkasii jettee si faarsiteedhaa fi kiiloo akkasii san si kenniteedhaa fi achi si geettee tan zinatti shakkalattu yoo taate homaa hin fayyaddu jechuudha. Yeroo ammaa argaa jirta jechuudha. Yookaan inni Ameerikaa jiraatte isiin Dubaay jirti. Dubaayitti isiin kabiraatiin waliin jiraatti. Funyaan butanii waliin jiraatti. Jireenya ammaa akkas ta'e bara. Zamana durii sagalee dhiiraa bira dhageenyaan dubartii akka ittiin siqan. Kan ammaa hoo maal ta'e kana ta'e bakka biizinasa ta'e. Abbootiin teenna durbar intala takka gaafa gurguratan yookaan ilma takka gaafa itti fuudhanii isiin sun warra akkam zarii akkam abbaa akkam ardaa akkam eessa dhalatte eessa guddatte jedhanii gaafatan. Kan ammaa hoo aayyee intala akkanaa takka jaaladhee meena fuudha. Mucaa kiyya eessa ree warra kam turbummaa qabdi jedhanii gaafatan ta durii kabajaa qabdi jedhanii gaafatan. Tan ammaa hooree mucaa kiyya warra kam eessa jirti isiin. Akkana suudii jirti waggaa hagana daladdeerti mallaqa hagana qabdi abbaa bira kondomineemii akkana bittee mucaa kiyya akkas taanaan jireenya kanallee taatu sirraa haajii jirtu yooma achillee si waamte ka mee jabaadhu ka haatillee teettee waliin kakatti kama inni fuudhee bara abbaa ijoollee sadii kan sanuuyyuu seeraan hin fudhanne kan saniyyuu seeraan hin qabne kan ilmuma ofiirraa jireenya jijjiiruudhaaf jedhaniitiin haatillee maaseta seenti abbaan illee waliin maaseta seenti. Hafte jaalalli durii sun kabajaa durii san tazarii walii yaawatan sun hafte. Mallaqa wal jijjiiramaa jira jechuudha jireenya ammaa. Kana Dubaay taa'ee galfattee mana galfattee wajjin jiraataa gizee ati dawwalte bicaa saaloo gasittee wayyee lubboo akkam jirtu fayyaa jirtu naga jirtu akkamii naga bakka lubboo kee rafu edda shaaworii si alaba huwa akkas godhu bakka bikii lubboo kee kalas. Miskin jechi irraa gachifatee isiin tiraakatti ofii yookaan ammoo kan sirratti ofii qajeelaa jechuudha. Isiin ammoo kaanii waliin teettee luka lamaan jidduu taa'ee shiishaa harkisaa kiraa manaa kan irraa kan falu ka biraati wacii ka erguuf ka biraati. Akkasii bara dhageeffadhaa qalbeeffadhaa diyaaspooraan keenyallee asumaan. Rafaa hin jirtu deebii faasoo rafaan jiru waan maal godhu rafaan jirtu galatti waan isaa rafaan jirtu naan jedha. Waan mallaqa kanfaltanii asit dhageeffachuu. Galee wallaan dhugaa isin jedha bar kana jechuun ganaa inni waggaa lama booda bira dhaqa. Waggaa sadi booda ganaa bira dhaqa. Waggaa afur booda ganaa bira dhaqa. Isiin ammoo teettee hore zana jettee kiraa manaa kan irraa kan faluu ka biraati naga ofiitiin jiraatti. Inni illee ka bultii ta'uu miti isiin illee ta bultii taatu miti. Yaasiin jabaadhu sheer godhe kiyyaa. Koppiliinki naa godhaa jedha bar koppiliinki godhu yaasuu jabaadhuuti memberii illee ta'e achumaan. Ni galaa miti. Kanaaf maaltu jira wal jaalachuudhaaf wal kabajuu waa hunda dursa. Dubartii amma hin jira kun martuu jira jettee yaadda. Bakka biroo keettee masruufa eegaluun duratti ati yeroon isii bira dhattee siin jettu murteessaa ta'uu qaba. Yeroon ati isii bira dhattu murteessaa ta'uu bara gariin faatee osuma ilmoo tanteellee masruufte ilmoo tantee argaa baattee homaa beetii bara hamma achisii keettee durriyyee jalatti isiin masruuftu. Amma achisii keettee durriyyee jalatti isiin masruuftu. Waa ilmoo makaan keellee osoo sii guddisaa jiraatte homaa beetii bara. Dubaay harka sadii yookaan harka lama bira dhaqee biraa deebi garuu ilmoo takka irraan dhalle. Maali jechiitiin ilmoo takka irraa dhaluu dhabuudha?
Wow. Waan guddaa maali mee hiciitiin ilmoota karraa dhaluu dhabuudha maal maaf ilmoota karraan dhalle eega jaartii tante taate eega haadha manaa tante taate ata Ameerikaawiidha yookaan ammoo Kanaadaadha lammi dhalataa kanaa lammii kanaa taate yookaan lammii Ameerikaati. Jabduun tiyya isiin ilmoo qabattee achi dhaquu waan hin barbaanneef achi dhattee dhiistiin jechuu. Hin baddi. Achi dhattee dhiisuu nu hafee bar Dubaay masti si dhiiftee bar isiin osuma Dubaay jirtu si kuban qabdu isiin siyaatee dawwalte malee. Osuma ati Dubaay Suudii jirtu isiin si kuban qabdu bar dirqama Ameerikaa gattee dhattee sin gattu bar ilmoon taate. Waan jajjaba kun dhugaa Dubaay ma keessa si ganti jechuudha. Dubaay ma deettee Dubaay ma keessa si dhiifti jechuudha. Siyalee. Dubartiin takka si jammir jechuudha. Dubartiin takka si jammir bakka hojii tokko yoo jiraatte wannummaan isiin masruuf harka kan ka'e. Exactly abbitti. Warabbi sin jedhaa bar. Wannumma bakka hojii takka jiraatte biyya hojii tokko jiraatte miti Itoophiyaa keessa yoo jiraatte feestala nagaddeetiin jiraachuun dirqama isii irratti. Wanni isii rakkisaa jiru hin jiru. Ilmoon isii rakkifte hin jirtu. Jaarsi isii rakkise hin jiru. Dalagaddee jiraachuun barbaachisaa. Kalaas ni kama irra buufatee miti baate mana hojii irraa mana kireeffatee tettee shiishaa harkifti. Inni ammoo mallaqa baasee itti erga tiraa ka dhiibee. Seenaa baasee tiraa ka dhiibee mallaqa itti erga hin hojjettu jechuudha. Gaaf kan ammoo haga ergee haga ta'ee wal dhabanii achi nafan ifaajeen isaa achi bishaan dhugdii jechuudha. Zeeroo bazeeroo taate ifaajeen isiidha. Isiin ammoo firiij maraaraa keessatti hin zoorti Dubaay. Gurdii jilbarra godhatte. Yaadu bakka qabeenya keessaniif yaaduu fayyaa nageenya keessaniif yaaduu isin barbaachisa. Yaadan bardhiironni keenya caalaa yaada. Baay'ee gaara gaddaan. Akka porofaayilii irra godhatte kan itti dawwaleen ammoo obboleessa kiyya kan mana masaanuuti jetti. Si dhumate. Adammoo gowwichi kiyya porofaayilii si godhatte. Biraa qabattee porofaayilii nan godhattu jedhama. Osoo ka biraa qabattee porofaayilii nan godhattu. Isin porofaayilii irratti naamunaadhaaf teette malee obboleessa isii kan mana masaanuu taatee porofaayilii irratti isa gaafate dawwalee jedhe ilma adeera kiyyaati isin jette. Ilma abbeeraa kiyyaati isin jette. Gomate hagas gaafa bira dhattee jette Dubaay fuuteetiin algaa si kireessitee bulii 15 ji'a 2 ji'a 3 bakka algaa kireeffatu sonteetta Ameerikaa yookaan Kanaadaatti deebitaa jechuudha. Hagas hin nagaya kasaaraadha jechuudha. Dhiirris akkasii jira bara hin jiru miti bar. Ameerikaa irraa as qajeelaa Itoophiyaa deemaadhaan. Tikeettiin isaa Kaayiroodha. Kaayiroo kutataa Kaayirootiin dhufaa ji'a bulii 15 Kaayirootti tabiraatii waliin dabarsaa gara biyyaa gala biyya tabirootii wajji dabarsaa laayifii achi Dubaayitti deebi'a. Dubaayitti tabiraatii waliin dabarsaa xiyyaarri isaa Ameerikaatu Kaayiroo Kaayirootu Itoophiyaa Itoophiyaatu Dubaay Dubaayitu Ameerikaa. Akka tiraakaa yookaan ammoo makiina gaazii guuttatuutitti gaazii guuttataa deema bakka gahee irraa jechuudha. Bakka gahee irraa gaazii guuttataa deema. Ajaa'iba. Wal amantiin hin jirtu bara kana. Haftee wal amantiin. Sumayyaa si galchuu hin danda'u ergattu. Akkas adeema haftee bara wal amantiin hin jirtu. Meenuma laali. Haati ilmoodha abbaa ilmoon amantu. Ofii haadha ilmoo abbaa ilmoo isiiti. Ilmoo walirraa dhalaniidhaan ofii wal amantiin jidduu isaanii hin jirtu. Akkasii hafe akkasii kisaaraa ta'anii bar. Kanaafuu hanga kiyyatti jechuudha. Kana hunda kasaaruu irra dubartii takka guyyaa nuti masruuftu osoo guyyaa harka kan kee keessa geettee jette. Yoo asirraallee fagoo jiraatte ilmoo kan keessa nu nyaachisaa jiraatte ilmoo kan keessa nu daara baasaa jiraatte osoo akkasii masruuftanii ta'e hambeerii haappii hedduu natti tole. Warra tokkotu jira kan uummanni gowwaan tokko faati. Asirraa maqaa isii porofaayilii afoo kaayatee dhiironni kenna kun wallahi yeroo tokko jechuudha. Appitaayitii na cufan. Akkasii bari maali wanni akkanaa kun? Maqaa isii porofaayilii afoo kaayatee jalatti isii nama maqaa isaa san lubbuu koo ittee barreessiti inni